miidiyaadhaan fayyadamuu beekuu jechuun feesbuukiin fooloo baay'ifachuu, feesbuukaan fooloo baay'ifachuu, sheeringii fi kooment baay'isuudha miti. Miidiyaadhaan fayyadamuu beekuu jechuun walii galteedhaan yuutuuba nama tokkoo guddisuu jechuudha. Views waan inni gallakkisu san ji'a tokko keessatti miliyoona 10 yoo goone inni doolaara miliyoona 1 ni argata. Yookaan doolaara 500 ni argata. Biliyoona godhuu hin dandeenyu ji'a tokko keessatti views irra deddeebifnee ilaaluudha bara. Ji'atti aanummaas intala takka goona. Views si biliyoona galchinaaf miliyoona 10 argatti. Miidiyaan fayyadamuu beekuun isan si'eemu kana. Kana godhuumaaf dadhabe dargaggoo fi shamarran Oromoo. Salphatti ol sooromsitan yuutuubiitu bu'aa qaba tiktookii fi feesbuuk osoo hin taane. Sirba qofaa miti kan views godhuu qabdan. Waanuma gallakkiftan hunda maallaqa argachuudhaaf maallaqa wal argachiisuudhaaf daldalaa bar. Walitti hinaafuu dhiisiitii hinaaffaan jiruu isin dhorkitii kana godha wal guddisaa.